Yesuus sanatu fannifame. Foon Yesuusan nama moo namaa miti? Bara waa barsiisuudhaaf jechadha malee kan inni kana hundumaa godheefi Oh, wallaalee namni miti bara oh yaani. akka itti du'an nu barsiisuudhaaf iffa ajjeesika. Maal jedhu isa dura namni du'u hin turre? Abrahaam isa dura hin duune? Sabni Yihuudoota warra isa dura irratti namni du'u hin turre? Waaqayyoon ifa Achumaan hafani ajjeesee ayyayya. achumaan hafani rabbi raamataa godhuuf isaaniif achumatti hafani bara isaan hin kaane. Du'anka maa nu barsiisu jecha du'u maal irraa baratta du'u Yesuus? Maal Yesuus dura namni du'u hin turre? Ani du'uusarraa waan hin baradhe du'ee du'a moo'ee ka'uusaa hin baradhe. Eenyutu kaase? Eenyutu ajjeese? Qaamni isa ajjeese jira moo hin jiru? Ammas waaqni kunis bara fiilmii godha fakkaata. Ofuma isaa boolla lixee baheeyyuu ta'uu danda'a. Inni dandeetti qaba maal beekta? Waaqayyoon hin du'u. Waaqayyoon waa hunda ni ta'a. Waaqayyo akka barbaade ta'uu danda'a. Maal inni Okay. danda'aadha waan ta'eef kaa. Ayyo Waaqayyoon seexaana ni ta'a. Waaqayyo seexana ni ta'a. Eh? Lakkin ta'u. Maaliif hin taane? Waaqayyo Hin ta'u naan seexana jedhu. hin ta'u kaa maal Okay, hin ta'u. Waaqayyoon nama ni ta'a. Waaqayyoon nama hin ta'u yoo Hin nama ta'u. keessa Ameen. buufate malee Maal hafuura yoo buufate? namatti erge malee. Okay, Waaqayyoon bakka hunda jira. Waaqayyo lafa hundumaa bakka hundumaa jira. Si birallee jira. Waaqayyoon seexaana keessa saree keessa ni jira. Uumaa harka isaa jedhamu malee Waaqayyo sareerra jira hin jedhamu. Astaghfirullah. As ta'u isin egaa isin tokkasa mala Waaqayyo ibidda keessa ni jira. Yoo ati nama Waaqayyo taatee kaa Waaqayyo jaldeessan ta'u. Waaqayyo dubartiis dhiiraas hin ta'u. Hin ta'u kun eenyumas hin ta'u. Yoo gaafa Waaqayyoon nama ta'e nama jennaan malee Waaqayyoon jennu nuli. Walii gallee? Akkasii Waaqayyo waa hunda gochuu danda'a. Ati kana fuudhee Waaqayyoon dubartii si geeddaruu hin danda'a. Fadha isaatiin yoo fadhe miti. Akka fadhe si godhachuu. danda'a. Gurraacha si godhuu danda'a. Dhukkuba si fiduu danda'a. Akka fadhe si jijjiiruu danda'a si geeddaruu. Waaqayyo waa hunda hin ta'u. Waaqayyo waa hunda raawwata yoo kan jettan taate eenyummaa Waaqayyootiin hin raawwatu. Waaqayyo ni hata. Waaqayyo Hin hatu. Eh? hin nyaatu. Hin nyaatu. Hin hatu. Hin hata hin jeen saamaqa. Hin hattuu ni ta'a Waaqayyo. Hin ta'u. Inni waan akkasii keessa hin galu. Waaqayyo hin ejja. Hin ejjiina jedhanii. Kanaafuu Waaqayyoon keenya danda'a. Waa hunda ta'a. Waa hunda godhuu danda'a. Waa hunda Waaqayyoon akkasii miti. Waaqayyo dhagaan ta'u dhaga jennaan. Yoo dhagaa ta'e ulii dhagaa jennaan malee Waaqan jedhamu. Abu Mu'aaz amma gartee yoo jawwaala telefoona ta'e ulii jawwaala telefoona jenna malee Abu Mu'aaz hin jedhamu. Kanaaf hin geeddaramu. Waaqayyo duwwaatu hin geeddaramu jedha wangeelli obboleessa kan koo. Hin geeddaramu. Waaqayyo duwwaatu mul'atu. Waan qajeelaa malee hin godhu. Eeywa kanaafuu Waaqayyo dhiiran ta'u. Okay, kan Maariyaam dubartii dubroo Maariyaam ni beektaa miti obboleessa koo. Hin beeka durba Maariyaam. Goobas qulqulleetti nama ejjuu miti nama ijaazaa bu'u miti nama qulqulleetti daa'ima dhiiraa Waaqayyoon ergamaan Waaqayyoo qunnamtii saalaatiin malitti Waaqayyoon kannee fi isiin namni isiin deette san nama dhiiraati moo nama dubartii deette Maariyaam? Ilma deesse jedhama caafni qulqulluun. Ilma hin deessa maqaa isaatiis Yesuus jettee hin moggaafta jedheen. Dhiira moo dubartiidha Yesuus? Saallisaa? Yesuus jechuun fayyisaa biyya lafaa jechuudha. Ani haa jedhamu maqaan Amaanu'eel jechuun illee godhatee Waaqayyoon dhiira. Waaqayyoon dhiira? Waaqayyo dhiira? Ilma ni deessa ilma jennaan ilmu makaa. Ilma malee waaqaa miti. Waaqaa miti. Waaqayyoon hin dhalatu. Waaqayyoon dhiiraa miti. Waaqayyoon ilmaa miti. Walii gallee? Bara ilaala aboomaas akka ta'e dhageesse. Hayyee. Ilmi sun haa dhalatu iyyuu malee hafuura Waaqayyootiin dhalatee jedhi malee ennaa sana nama. Ilmi hafuura ilmi hafuura
Oh, Maryam namas waqas dete dalte. Mhm. No, this is okay. Leave it this one, okay? Ilmi Maryam deesse san Inni namas waqasi. inni ishiin deesse suni Mhm. hojii addaatiin dhalate hojii isaatu adda namarraa. Haa ta'u hojiin isaa Aadamilleen hojiin isaa adda. Heewaanilleen adda. Anaafeetilleen adda. Waliigallee jaldeessinii fi eenyu adda. Leencinii fi kulliin uumamni hundinuu dhalarratti uumamuu irratti adda. Gariin phuphaarraa argama. Gariin bishaanirraa argama. Gariin foonumarraa argama. Waliigalee gariin daraaraa wayirraa daraaratti biqiltuun argamti. Uumamni kun hundinuu akkaataa inni itti argamu, akkaataa inni itti biqiluuf, akkaataa inni itti uumamu hundi adda obboleessa koo. Aadam abbaan qabu. Hin qaba Aadam. Hin qabu. Addaam hin qabu. Eenyutu Aadam biyyeerraa uume nama taasise? Waaqayyo tokkicha. Mhm. Waaqayyo Waaqayyo. tokkicha Okay. Addaam uume. Gobas. Hayewaan haadha mana isaa ta'u cinaacha isaarraa eenyutu dubartii nama foonii godhee argamsiise? Abbaa qunnamtii saalaa malee namarraa. Isumatu dandeettii isaatii cinaacha bitaa Addaam keessaa Amen. baasee jedhama. Bifame. Eenyutu Yesuus Kiristoos nama foonii godhee qunnamtii saalaatiin maletti dubartiirraa dhiiraan alatti Yesuus argamsiise dhiira godhee. Waaqa tokkicha isa ijaan hin mul'anne isa Allahu eenyumtuu Akbar. itti dhiyaatee arguu Kas. dandeenye isa ta'e Allahu Akbar. godhuu danda'u. Allahu Akbar. Ati Islaama gara masjiidaa deemu. Islaamati. Peenteen akkanaan amantu. Taaseet hanqanumati. Yoon kanatti amante Yesuus nama jettee, Yesuus uumaa Waaqayyoo uumeettee, Yesuus dhiira jettee erga mareettee mannaan